jireenya koo keessatti maaf wanta yaade tokko fiixaan baasuu dadhabe, maaf wanta karoorse galmarra oolchuu dadhabe, maafan waa tokko yookaan hojjechuuf ka'u maafan of nufa jettee yaadde beektaa? Akkanuma immoo jireenya koo keessatti maaf dhiphinni natti baay'ata, maafan gammachuu dhaba jettee of dhiphisaa jirta? Akkanuma immoo sammuun keenya yoo maal goone sammuu keenyatti fayyadamuu dandeenya, akkanuma immoo sammuun keenya immoo yoo maal goone kan gowwoomsuu danda'u kan jedhudha jechuudha. Yoo yaa akkam jirtu jaallatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoota koo Horoon Inspire warri taatan akkam naaf jirtu? Tole egaa guyyaa irraa barnoota baay'ee bareedaa ta'ee fi iccitii sammuuwwan keenyaa sadan wal faana ilaallaa jechuudha. Jireenya keenya keessatti yoo sammuu keenyatti fayyadamne maal jijjiiruu dandeenya? Sammuu keenyatti yoo fayyadamuu dhabne immoo maal dhabna? Jireenya keenya keessatti wanta karoorsine tokko galmaan ga'uuf maaltu nu barbaachisa? Mootorri jireenya keenyaa maali yoo jedhame sammuu keenya. Sammuu keenyatti yoo fayyadamne addunyaa kana jijjiiruu dandeenya. Sammuu keenyatti yoo hin fayyadamin garuu ofirrallee daballee nama baay'ee miidhuu dandeenya. Kanaafuu tokkoon keenya sammuu keenyatti haala kamiin fayyadamuu qabna? Sammuun keenya haala kamiin nu gowwoomsaa jira yookaan immoo haala kamiin nu sossobaa jira kan jedhu adda baafannee guyyaa irraa in ilaallaa jechuudha. Tole egaa amma barnoota dhumaatti na faana tura. Sammuu kee addunyaa ati yaada keetiin uummattu imaajineshiniif addunyaa qabatamaa reyaalitii garaagara baasee ilaaluu yookaan immoo garaagara adda baasee beekuu akka itti ulfaatu qorannoowwan dhiyeenya kana ba'an ni mul'isu. Jireenya keenya keessatti imaajin goonee sammuu keenya keessatti wanta nuun siiluuf reyaalitii addunyaan kun itti jiraachaa jiru yookaan dhugaansaa maal akka ta'e adda baasee hin beeku sammuun keenyaa jechuudha. Qorannoon dhiyoo kana agarsiisetti. Tole egaa ati ofii keetiif akka nama jabaa yookaan immoo qabsaa jireenya isaa keessatti rakkoo baay'eetiin qabsaa'ee mo'ate yookaan immoo jireenya isaa jijjiire gootee of ilaaltu yoo ta'e sammuun kee haala sanaan si beekaa jechuudha. Ati jireenya kee keessatti nama cimaa, nama danda'a, nama kaayyoo galmaan ga'u jettee yeroo hundumaa sammuu keetti himta taanaan sammuun kee sana beeka. Eenyummaa kee isicha lafarra dhugaa jiru hin beeku jechuudha. Nuti boca yookaan immoo suuraa nuun ittiin of siillee jirruun nu beeka sammuun keenya. Nama akkamiitiin of siillee jirra sammuu keenya keessatti? Nama jabaa, nama danda'a, nama wanta barbaade galmaan ga'u, nama kaayyoosaaf jiraatu, nama abjuusaaf jiraatu goonee sammuu keenya keessatti of siillee jirra moo nama dadhabaa, nama abdii kutaa, nama yaaddaa fi nama albaadheessa godhee of keessatti of siillee jirra? Kan adda baafnee ilaaluu qabnaa jechuudha. Kana hin goone yoo taane jireenya keenya keessatti akka wallaalaa taane, akka waa tokko galma geessisuu hin dandeenye, akka waa tokko gochuuf hin uumamnetti sammuu keenyatti himna taanaan kun kufaatii guddaa nurra geessisuu danda'a jechuudha. Kanaafuu sammuun keenya kana haala kamiin fayyadamuu qabna? Sammuun keenya wanta barbaanne kan nuti hojjechuu dandeenyu kan Rabbiin nuuf laatedha. Kanaaf immoo sammuu keenya haala kamiin fayyadamaa jirra? Dhugaan siin jedha. Wanta kana yookaan si taasau si ajaa'ibee dhiistee darbuu dandeessa. Sababiin isaas xiqqoo wanta ulfaatuuf namoonni baay'eellee hangaarraatti namoonni muraasa qofaatutti fayyadamee jira. Kanaafuu atillee akkuma namoota kaanii dhaggeeffattee dabarsa osoo hin taane nama dhaggeeffatee jireenya isaa keessatti fayyadamee of jijjiiree namoota hedduu jijjiiruu danda'u akka taatu abdii guddaan qaba. Kanaafuu sammuu keenyatti eenyummaa keenya haala kamiin agarsiisna? Akkan jalqaba irratti isiniif kaase qorannoon akka agarsiisutti sammuun keenya kun wanta nuun keessatti siillee yookaan immoo addunyaa mataa keenyaa siillee jirruu fi reyaalitii yookaan dhugaa jiru adda baasee hin beeku. Adda baasuufis itti ulfaata. Kanaaf immoo sammuu keenya haala kamiin jabeessaa jira? Haala kamirratti itti fayyadamaa jira kan jedhudha jechuudha. Jireenya keenya keessatti waa tokko yeroo eegaluuf kaanu akka inni nutti ulfaatu kan taasisu maaliin? Tokkoffaarratti iccitiiwwan sammuu keenya qabanii jiran yookaan immoo akka isaan sammuu keenya hin fayyadamne kan nu godhu sadan wal faana ilaallaa jechuudha. Tole egaa jalqaba irratti inni argamu sammuun keenya osoo qaamni keenya hin dadhabin dursee abdii kuta. Dadhabaa jiru akka wanta kana galma geessisuu hin dandeenye, akka waa tokko hojjechuu hin dandeenye, akka dubbisa tokko dubbisuu hin dandeenye, yookaan immoo akka barreeffama tokko barreessee hin xumurre, yookaan immoo akka hojii tokko yookaan immoo ispoortii haa ta'u wanta barbaade yoggaa waa tokko hojjechuuf kaatu akka utuu qaamni kee hin dadhabin sammuun kee dursee dadhaba. Yeroo kan si gowwoomsaa jira jechuudha. Ati garuu humna qaama keetti fayyadamtee abdii kutaa tokko malee dafqitee yoo hojjette na amani wanta barbaadde jijjiiruu dandeessa. Sababa isaas sammuun kee sun akka inni sossobu qaama kee akka inni dursee mo'atu yoo goosiste waa tokko jijjiiruu hin dandeessu waan ta'eef. Jalqaba sammuun kee qaama kee kontrool yoo godhe dadhabdeetta abdii kuti kana galma geessisuu hin dandeenyu, kana xumuruu hin dandeenyu, kana eegalleerra bakka hangaa jedhee akka inni
nu mo'uuf qaama keenya akka inni dadhabuuf ispoortii hojjetaa jirrurraa barnoota barachaa jirrurraa wanta gochaa jirrurraa akka nu duuba deebinu kan nu taasisu sammuun keenya nu sossobaa jechuudha jalqaba irratti hin argamu. Kanaaf immoo osoo abdiin kutiin humna qaama keetti fayyadamtee erga hojjettee xumurtee erga dafqitee erga wanta hojjettee booda na amani booda isaa ofitti gammadda. Jireenya kee keessatti milkaa ta'uuf wantoota ulfaataa wantoota hin danda'amne wantoota jabaadha jedhamu sammuu kee hojjechiisuu shaakali. Yoos wanti barbaade yoo itti dhufe wanti ulfaataa ta'e yoo itti dhufe hin sodaatu abdiin kutu wanta hojjete tokko akka itti nuffitu sin taasisu. Kanaafuu wanta ulfaataa hojjechuu shaakalsiisi. Inni lammaffaa irratti argamu sammuun keenya wantoota lama wal faana hojjechuu hin danda'u. Yeroo miira aarii keessa yookaan gadda keessa abdii kutannaa keessa guutamtee jirtutti wantoota qalbii kee bohaarsan hojjechuun dabarsi. Maal hojjechuu si gammachiisa? Hiriyoota kee duukaa gammaduu moo? Dubbisuu moo? Tapha kubbaa miilaa ilaaluu moo? Tapha kubbaa miilaa hojjechuu moo? Haasa'uu moo? Akkasuma immoo ispoortii hojjechuutu si gammachiisa. Wantoota sammuu kee gammachiisan adda baasiitii beeki. Sammuun keenya al takkaatti gammadaas gadduus hin danda'u. Osoo gadditu gammaduu hin dandeessu. Osoo gammaddu immoo gadduu hin dandeessu. Al takkaan lamaan isaan fayyadama jettee of yaaddatanaan sammuun kee akka bututu si taasisaa jechuudha. Bututa sammuu sitti fida. Akka sammuun kee dadhabu si taasisa. Akka ati baalaansi gochuu hin dandeenye si taasisa. Kanaafuu saatii gadditutti wanta si gammachiisu, wanta miira kee gammachiisu, wanta boqonnaa si laatu yoo wanta siif aara galfii ta'u barbaadii gammachiisi. Saatii gadditutti immoo yookaan immoo saatii miira aarii keessa jirtutti wanta miira aarii sana keessaa si baasu yaaduutiin jedhee akkuma siif ibsa sana fayyadamtee miira gaddaa sana mo'achuu dandeessa. Kanaafuu sammuu keenya al takkaan gammadaas gadduus wanta hin dandeenyeef sammuu keenya al tokkoon waa lama ajajuu hin qabnu jechuudha. Inni sadaffaa irratti argamu sammuun keenya jabina ati qabdu caalaa dadhabina keenya baay'inaan yaadata. Sammuun keenyaa jechuudha dandeettii nuun qabnu, humna nuun qabnu, potenshaala nuun qabnu caalaa yookaan immoo gochaan wanta gaarii hojjennee dabarre jireenya keenya keessatti caalaa dadhabina keenya yaadata. Yeroo baay'ee teessanii gadditanii hin beektan ofitti gochaa gootaniin, wanta raawwattaniin, wanta dogoggortaniin, jecha namatti dubbattaniin, teessanii ofitti ceephatanii hin beektanii kanaan godhu sammuu keenya nu sossobaa jira jechuudha. Dadhabina keenya caalaa negatiivii nutti agarsiisaa jechuudha. Bakkee jabina keenya caalaa, bakkee kufaati keenya iddoo kamitti akka dogoggorre, maal akka dubbanne, maal akka goone akka nun ceephoo nu barbaada sammuun keenya. Akkas jechuun immoo akka nun kaleessa keessa jiraannu jechuudha. Kaleessa keenya jechuun immoo kaleessi du'eera bira dabarree jirra. Garuu dogoggora hojjennerraa barannee darbuu qabna malee isa kaleessaa keessa teenye akka nun ceephoonuuf sammuu keenyaaf heeyyamuu hin qabnu jechuudha. Kanaaf immoo haala kamiin dharee kan nun sammuu keenya akka inni nun dogoggorsine yookaan immoo akka inni nun shawwanne yookaan immoo akka inni nun goyyoomsineef kan nun gochuu qabnu yeroo inni dadhabina keenya nuuf gara keenyatti fidu nuti immoo dandeettii keenya itti agarsiisu. Na amani jireenya kee keessatti yaada kamuu control gochuu hin dandeessu yookaan immoo yaada kamuu limit gochuu hin dandeessu. Yaadni kamuu unlimitedidha. Yaada kamuu qabdee kaa'uu hin dandeessu. Garuu immoo yaada kee sanatti marii yookaan immoo karaa kamirra akka inni deemuu qabu itti hojjechuu ni dandeessa. Sammuun keenya yaadota inni nutti fidu hundumaa yaadna taana yookaan immoo wantoota inni maddisiisu negatiivoota inni maddisiisu yookaan immoo wantoota inni maddisiisu hundasaa sammuu keenyatti akkamiin akkas ta'e jennee ceephona taanaan na amani yeroo dhiyoo keessatti of dhabnaa jechuudha. Of dhabneera jechuun immoo namoota hedduu of biraa dhabna. Kanaaf immoo sammuun keenya yeroo inni akkana godhee yaadota hamaa nutti agarsiisu na'oo ayinan danda'a jennee kallattii itti agarsiisne yaada keenya san mo'achuu ni dandeenya jechuudha. Kanaafuu jireenya keenya keessatti sammuu keenya haala kamiin fayyadamuu qabna? Iddoo kamitti fayyadamuu qabna? Akka sammuun keenya nun goyoomsineef, akka sammuun keenya nun dadhabsineef maal gochuu qabna ree? Yeroo hundumaa wantoota akka sammuun keenya hin dadhabne taasisan keessaa dubbisa yookaan immoo viidiyoota motivate nu godhan yookaan kaka'umsa nutti toran yeroo dhaggeeffataa deemu sammuun keenya nuuf lalisaa deema yookaan immoo dandeettiin waa qabannaasaa dabalaa deema. Kanaafuu akkuma jalqaba irratti isiniif kaase sammuun dhala namaa kamuu baay'ee ulfaataaf baay'ee guddaadha. Kanaaf immoo sammuu keenyatti haala fayyadamuu qabnu yoo fayyadamne addunyaa kana miti waan barbaanne jijjiiruu dandeenya. Kanaafuu jireenya keenya keessatti wantoota kana sadan irraa adda baastanii yoo of eegdan
na amani milkaa'ina barbaad galmaan geessisuu ni dandeessa. Kanaafuu jireenya kee keessatti sammuu kee haala kamiin akka itti fayyadamuu qabdu seeraan hubatteetta jedhee abdii guddaan qaba. Barnoonni kun yoo sitti toleerate like, share, subscribe gochuun maatii keenya ta'uu ni dandeessu. Akkanuma immoo hiriyoota jaallataniif share godhaa waan na faana turtaniif guddaa galatoomaa.